Magaalaa Adaamaatti qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Boolee hawaasa waliin konferansii nageenyaa gaggeesse. Konferansiin kun dhaadannoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf hirmaannaan hawaasaa murteessaadha jedhuun gaggeeffameera. Itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Dinquu dabalatee hooggantoonni olaanoo magaalaa fi kutaa magaalichaa qooda fudhattoota konferansichaati. Hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee Koomaandar Diinoo Imaam gabaasa dhiyeessaniin saamtota, hattootaa fi alseerummaa ittisuu keessatti qaamoleen nageenyaa qindoomanii hojiilee gurguddoo hojjechaa turuu kaasan. Kana malees hojii nageenyaan cinaatti misooma irratti hirmaachuu keessatti qaamoleen nageenyaa hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa turuu dubbataniiru. Qindoominaan qabu karoora hojii nageenya kutaa magaalaa fi aanaalee akkasumas godina ollaa keenya waldaan keessanii karoora waloo baafachuudhaan marii gamaa hojii gaggeessuun hojii bobbaa keessa fi alaa qindoominaan hojjechuun hojii qindoominaan jedhame keessaa isa tokko. Diina adamsuu fi seerii diinaa fuula haarawaa gaangistootaa fi hattoota saamtota to'achuun seeratti dhiyeessuudhaan akkasumas hojii taransii sakattamuusa tasaa manneen onaa akkasumas bosonaa fi gaarreen sodaa nageenyaa ta'an sakatta'uudhaan hojiilee bu'a qabeessi hojjetamanii jiru. Gabaasa dhiyaateen boodas hirmaattoonni sagantichaa yaadaa fi gaaffilee garaagaraa kaasaniiru. Karaan hojjetamuu qaba. Karaa kana akka zoonii saniitti yaallee turree koree tokko dhaabbate akkuma beekamu bishaanii bara dabre kana kan baay'ata ture. Ifa baay'ee qarshii itti baafne booda deebi'ee cite ammas lagni suni ammas karaa murteessadha. Deeggarsa tokko doongaafatiin diina abbaa fe'ee ufe afuu aabachuuf qophiidha. Hidhannoollee wanna barbaachisullee waggaa kan nu guutu ta'e sadarkaa magaalatti. Uma tokko inni cinqinu qabnu diina achiin ufus deebisuufis deebisaatis jirra bakkalleen argatu ittuma deema jirra yoo isin nu cinaa dhaabbattanii kana caalaa hojjetamaa. Ajajaa olaanaan qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaa ittaanaan koomishinaraa Shawaayyee Dachaasaa gabaasni caasaa nageenyaa kutaa magaalaa Boolee dhiyaate bu'aa cimina hojii waloo argameeti jedhaniiru. Qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Boolee hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun tajaajila poolisii hawaasaa cimsuun riifoormii gaggeeffameen hojii nageenyaa teekinooloojiin deeggaruu keessatti hojiileen hojjetame fakkeenyummaa qabaachuu dubbatu. Waan hojii kanaatii fi galmi hojii kanaa tumsa waliigalaa hawaasa keenya fi qaama nageenyaa waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf maallaqa keessanii, beekumsa keessanii, humna keessanii adda durummaadhaan nagaaf nageenya magaalaa keenyaa eeguuf waan isin kaastan baay'ee, waan isin dhiyeessitan baay'ee waan ta'eef kan biraa keessumattuu gabaasa keessan keessaa waan sirriitti taajjabe keessaa yeroo ammaa kana keessatti hojii tajaajila poolisii hawaasaa riifoorm haaromsuu irra deebi'anii ijaaruu namoota yeroo dheeraa nu wajjin tajaajilan kabajaan gaggeessuu dhalataa amma dhufu immoo itti makanii eegumsa naannoosaa waardiyyaa naannoosaa tajaajila bilisaa akka kennu kaffaltii tokko malee akka wabii ta'ee naannoo isaatiif dhaabbatu ganda isaatiif dhaabbatu karaa qulqullina qabuu fi sagantaaf karooraan kan hojjechuu keessaniif karoora guddaa ulfina guddaa isiniif qabu. Qajeelchi poolisii magaalaa Adaamaa humna qabuun hojii nageenyaa akka saffisiisuuf deeggarsa barbaachisu gochuuf qophiidhas jedhan. Koomishiniin poolisii Oromiyaa humna qabuun, riisoorsii qabuun, qabeenya qabuun poolisii magaalaa kanaa deeggaruu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Akkasumas bulchiisni magaalaa keenyaa hojii nageenyaa saffisiisuudhaaf wanti nu bira dhaabbate waan baay'ee jira. Kanaaf yeroodhaa gara yerootti waan nutis karoora hin qabne jira. Magaallis waan nu deeggaru jira. Kanaaf hamma danda'amaa ta'e wal deeggaruudhaaf qophii qabna. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Dinquu nageenya waaraa lafa qabsiisuu keessatti hirmaannaan uummataa shoora olaanaa qabaa jedhan. Marii hawaasaa gaheen uummata keenyaa hojii nageenyaa keessatti maal akka ta'e clearly kan argisiise ta'uu isaati kan irraa hubachuu dandeenyu. Yeroo hundaayyuu ka'umsa nageenyaa yookaan immoo ajandaan nageenyaa ta'uun kan irra jiraatu
hirmaannaa uummataati. Akkuma gabaasa keessatti ka'e hirmaannaan uummataa hin jiru taanaan ajandaan nageenyaa ajandaa uummataa hin taane taanaan nageenyi keenya milkaa'uu hin danda'u. Hirmaannaa uummataa keessaa dameen hawaasa tokko gaachana sirnaati, inni biraa immoo tipeechi keenya. Sirna cimaa ijaaruu keessatti qindoominaan hojjechuun murteessaadha kan jedhan obbo Bakuraan caasaan nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuun magaalaa nageenyi keessatti mirkanaa'ee gochuuf kutannoon hojjechuu qabus jedhan. Hojii nu harka jiru kana ammas aarsa nu gaafata, qabsoo nu gaafata. Keessayyuu warri damee uummataa taatan tipeechiin gaachanni sirna mindaa tokko malee hojjettan quuqama waan qabdaniif, quuqama uummataa waan qabdaniif, quuqama sirnaa waan qabdaniif, quuqama magaala keenya uummata magaala keenya waan qabdaniif, magaala kana tiraansfoorm gochuu waan barbaaddaniif malee faayidaa addaa argattaniiti miti. Humna bifa kanaan quuqamaan bu'aa tokko malee mindaa tokko malee hojjetu kuni akka mootummaatitti maal jechuu ni qabna humna kanaanii guddaa galatoomaa jennaan.